Ashama daawwattoota keenya A5 irraa qophii of ilaallee keenya har'aa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Egaa of ilaalleen qophii isin bohaarsaa, isin bashannansiisaa, isin barsiisudha. Mana keessan teessanii gaafilee yaalaa, bashannanaa, bohaaraa aga xumura qophiitti nu duukaa bu'aan affeerraa keenya. Ani kan isin waliin turu ana Daraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Biraanuu Dajannee waliin jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee dubbisnaa isin mana keessan taa'aatii bohaaraa, bashannanaa nu waliin tura. Turtii gaarii. Afran Qalloo Jechuun Maal jechuudha? Afran Qalloo Nangalle. Afran Qalloo yeroo jedhamu dhageesseen beektu ilmaan Afran Qalloo. Afran Qalloon ilmaan Oromoo jechuudha. Ilmaan Oromoo Afran jechuudha. Afran Qalloo yeroo jedhamu maal jechuudha yeroo beektu? Nangalle. Nangalleedha moo hin beekudha? Nangalle malee. Afran Qalloo siin jedheen. Afran Qalloo dhaga'ee garuu waan hin nangalle. Olichoo akka ta'edha kanaatiin beektu? Waan akka ta'e hin beeku. Ilmaan Afran Qalloo Afran yeroo jedhamus dhageessee hin beektu? Dhaga'ee beeka garuu dhagaa nangalle garuu irraanfadheera. Afran Qalloo bareeddu jechuudha? Malee Afran Qalloo jechuun ni waan biraa miti? Hin beeku kana caala. Afran Qalloo bareedduudhaan beekta jechuudha? Afran Qalloo yeroo jedhamu bareeddu jechuudha? Anaaf akkasii. Bareeddu beektaa? Afran Qalloo jechuun maal jechuudha? Afran Qalloo jechuun maal jechuudha? Afran Qalloo hin beeku. Hin beeku. Dhageessaniitu wallee hin beekanii? Hin beeku lakki. Dhugaamu? Ni dhaga'ee hin beeku. Afran Qalloo jechuun maal jechuudha? Afran Qalloo bakka itti biyyadha garuu Afran Qalloo naannoo Baalee keessatti fakkaata. Ani garuu naannoo Shawaa kana biyya natti fakkaata Afran Qalloo. Afran Qalloon biyyadha? Biyya natti fakkaata akka yaadu. Jechuun iddoo itti seenaa wayiidhaaf wanta dhaabbatedha Afran Qalloo. Kanaaf Afran Qalloon siif biyyadha jechuudha? Biyya otoo hin taane biyya Baalee sun keessatti bakka itti seenaadhaan wanta itti yaadannoo kan uummata Oromoo ta'e wanta dhaabbatedha. Seenaa uummata Oromoo ta'e kan dhaabbate natti fakkaata akka yaada koo. Kanaafuu naannoodha jechuudha naannoo seenaan Oromootti dhaabbate. Naannoo wanta kanaan dura ta'e darbe keessatti kan dhaabbate jechuudha. Akkasitti beektata Afran Qalloo? Afran Qalloo jechuun naannoo Harariitti gumii muuziqaa kan Alii Birraa jalqaban natti fakkaata. Eenyu? Ilmaan Qalloo arfanii hin beeku yeroo dhiifama. Hin beeku waan ta'eef dhiifama. Afran Qalloon ijoollee afur qaba. Sarara keenya Afran Qalloo kan jedhame. Afran Qalloo ijoolleen Qalloo afran sun hin beektu? Ijoollee Qalloo arfan hin beeku garuu akkasumattiin Afran Qalloo jechuun ijoolleen Qalloo afur ta'uusaa waan akkasuma jeneraalii beekudha. Garuu ijoollee sana adda baaseen hin beeku. Maqaa isaan beektu? Maqaa isaan beektu. Garuu Afran Qalloo baandii gara Harargee naan jette? Baandii gara Harargee lafa Alii Birraa itti guddatan natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe. Naannoo sana jettee yaadda? Naannoo sana jedhee yaadda. Yeroo ayyaana waggaa foontu nyaatama miti re'ee hoolaa garaagaraa qalama sangaafa maaliidhaaf yeroo ayyaana waggaa maaliif fooniin dhala wanti biraa yaadame? Ayyaana waggaaf maaliif foon qalama? Yaa waggaaf biraas hin qalama bara. Garuu yeroo ayyaana waggaa caalaatti ayyaanni waggaa dhufee foon qirca galfannaa foon qalannaa jedhee hundumtuu iddoo jirutti walitti gulma yeroo kaan caalaa jechuudha. Maaliifidha? Gammachuudha ayyaanni waggaa jechuun gammachuudha miti. Gammachuu ibsuudhaaf waa qabnuun gammachuu keenya ibsina. Yeroo ayyaanni dhufu hoolaa qalanii re'ee horii waan akkasii qalanii maaliif ayyaanni eegamee wanti kun addatti taasifama jettee yaadda? Yeroo baay'ee wanta akkasii kan taasifamu akkuma aadaatti namoonni aadeffatanii kan ayyaana eeganii yookaan immoo yeroo murtaa'e eeganii walitti qabamanii raawwatan jedhee yaada. Waa'uma amaleeffatame yookaan aadeffatame ta'a jedhee yaada.
Waan amaleeffamee fidha. Garuu bara kana mee re'eedhamoo maaltu irra caalaa gurgurama jettee yaaddaate akka yaada keessa? Akka yaada kootti bara kana baay'inaatiin hoolaa natti fakkaata. Maaliif jetta hoolaa kana? Ani tokko hoolaan jaaladha. Lammaffaa immoo akkuma naannootti naannoo nan itti dhaladhee guddadhe gara Shawaa Lixaa Amboodha. Naannoo sanatti namoonni baay'ee yeroo ayyaana hoolaadha ispeeshaalii kan fayyadaman waan ta'eef baay'inaanis immoo ijoolleen daldaltoonni jiru hoola irrattidha gabichi kan jiru jedhanii waan infoormeeshinii qabuufidha. Kanaafuu hooladha jettaati. Hooladha hin jedhan. Yeroo ayyaanni waggaa dhufu re'eenis horiinis hoolaas andaanqos hin qalan. Addatti maaliif yeroo ayyaana waggaa wantoonni kun qophaa'u? Addatti kan qophaa'uuf ayyaanni waggaadhaan waan dhufuuf kan dura dhufee waa hin turreef jechuudha. Irra caalatti immoo waggaan sun itti dhufnu suni waggaa haaraadha. Waggaan tokko gaafa dhufa haaraa ta'ee dhufa jechuudha. Guyyaan isaas haaraa ta'a, waggaan isaas haaraa ta'a, ayyaanni isaas haaraa ta'ee waan dhufuuf kanaaf ayyaaneffamaa jechuudha. Wanti addatti qophaa'aniif ayyaana waggaa hunduu itti qophaa'a. Horiin hin qalamaa, re'een hin qalamaa, andaanqoon hin qalamti, inqulaaliin hin bitamaa. Sababni isaa maaliif jettu si? Bara haaratti waan ceenuuf. Waan bara haaratti ce'amuufidha kun hundi kan ta'u. Ayyaana guddaadha. Biyya keenya Itoophiyaan hin ayyaaneffataa, ayyaana jaalataa, kabaja jaalataa hin kabajna. Kanaafidha bara kana mee horiidha moo re'ee moo hoolaadha kan caalaa gurgurama jettanii yaaddan? Bara kana hundi wuddiidha. Bara kana akkaataa jireenya irraa ka'ee wuddiidha hundumtuu. Waan waddaduuf hunduu wuddiidha wanni gadeedhaan hin jiru. Garuu irra caalaa kamtu gurgurama jettanii yaaddu? Irra caalaa kan gurguramu ayyaanatti akka hollaatti yookaan akka goraabeetitti qotoo sangaa bitamaa, qircaan hin qoodamaa, akka gillii dhuunfatti immoo re'ee fi hoola bitama. Kanaafuu akkasitti kabajamaa jechuudha? Akkaatti kabajama. Ayyaanni waggaa yeroo dhufu sirba eenyu yaadatta? Sirba Taakkalee. Taakkalee. Sirba Taakkalaa Gammachuuti. Mee jedhame? Irraanfadhe garuu. Mee jedhe kamaara sagaleedha. Irraanfadhe gin. Maqaasaa yaadattee amma kamtu sirba isaa? Namu ijaan si argaa. Bakka gumachi. Ayyaana waggaa namu ijaan si argaa mee yaadame? Irraanfadheera bakka. Irraanfadhe rabbi. Taaddala Gammachuu. Mee irraa muraasa isaa? Sirbuun hin danda'u sagaleen qabu. Sagalee rakkoon qabu mee fuulduruma isaa yaadachiis sirba Taaddala Gammachuu isaa kam? Yaa ayyaana waggaa hunduu waggaan si argaa. Sagalee bareeda qabda ammeetti. Hin danda'u gaa kana caalaa baay'ee hin danda'u. Yaa ayyaana waggaa hunduu waggaan si argaa. Hin danda'u. Yoo farsoo naqanii yoo coomaa muranii qeerroon gaaddisa garbaa taa'anii muganii. Yeroo ayyaana waggaa sirbi nutti dhufu kanuma mucaan wanni jedhu kana amma kan gurbaan kun eenyuun maqaan isaa? Mee sirbichuma mee sagaleedhaan? Yaa ayyaana waggaa hunduu waggaan si argaa oomii gaaddisa garbii. Goree nyaataa kun goruuf kaataa mee gorii bira darbii. Tole yeroo ayyaanni waggaa dhufu sirba eenyutu sammuu keetti dhufu? Yeroo ayyaanni waggaa dhufu yeroo baay'ee sirbi sammuu kootti dhufu abaaboon daraaree kan jedhu. Mee muraasa? Isin gargaara ati jalqabi. Ani sagaleen koo sirbaaf illee badaan ta'u. Ani isin gargaara ati yaale ani isin gargaara. Gara lixaatti yeroo baay'ee sababa barumsaaf deemee achitti dabarse ayyaana waggaa baay'ee isaa yoo ishee daree abaaboon daraaree daree yoo ishee daree jedhamee waan jedhamu jira. Kanaaf isa yaadatte? Isan yaadata yeroo baay'ee. Yoo ishee daree abaaboon daraaree. Daraaree yaa daree yoo ishee daree masqala gubnaa waan akkasii jira. Ani hin beeku sababa ta'eef akkan immoo jarallee muufachiifneef jedheedha. Ani sirba waa'ee sirbas hin beekuni. Amantiidha jechuudha amanaadha. Sirbi yeroo hunda kan sirbamu ayyaana waggaa ayyaantu arga wanta jedhamu. Isatuun namatti yaadatama yeroo. Isatu sirbamaa jechuudha.
Daawwattoota keenya of ilaalleen ammallee akkuma tifettiidha kan inni jiru gaafilee bashannansiisoo deebii bohaarsoo hedduutu dudduubarra jiru haga xumuraatti turtiin keessan nu faana haa ta'u eessayyuu hin deeminaan waliin turtii gaarii. Qonni buqqifachuu jechuun maal jechuudha? Qonni buqqifachuu jechuun maal jechuudha? Bunni buqqifatuun? Qonni buqqifachuu jechuun maal jechuudha? Bara intini dabruu jechuudha. Nangalle. Qonni buqqifachuu jechuun maal jechuudha? Nangalle irraan fadheeras. Qonni isin beektu? Qonni buqqifachuu maal jechuu akka ta'e isin beektu? Hin beekus. Hin beeku. Qonni buqqifachuu jechuun maal jechuudha? Qonni buqqifachuu jechuun maal jechuudha? Qonni buqqifachuu umurii dabaluu jechuudha. Qonni buqqifachuu jechuun umurii dabaluu jechuudha. Si bakkas. Ingichaa buqqifachuu jechuudha. Qonni buqqifachuu jechuun. Akkamidhamee yeroo qonni buqqifatan maaltu ta'a? Akkami? Dubara buqqifata. Shamarran dubartii ba'ee buqqifata? Shamarran ho'iin dubara buqqifata. Maal buqqisu? Qonni yookaan ingichaa jedhamti wanti. Margi sun? Ishee buqqifatu jedhu? Ishii buqqifatu, in taphatu, ingichaa buqqifannaa durbee gurguddoo yoo heerumte xixinnoo guddifannaa jedhu. Mee sagaleedhaan hin yaadattu se'a? Mee sagaleedhaan hin yaadattu hin beektu? Ingichaa buqqifannaa gurguddoo yoo nu jalaa heerumte xiqqoo guddifannaa jedhu. Kanaafuu akkasitti ayyaana kana dabarsuu jettu? Ayyaana kana akkanatti dabarsinaa, akkanatti yaannaa, gammachuudhaan dabarsuu barbaannaa, Waaqayyos immoo gammachuu nu haa godhu, biyya keenyas nagaa godhu, akkaatti dabarsuu barbaanna. Qonni buqqifachuu jechuun qarreen Oromoo kan maatii bira jiraatan yeroo itti wal arganii gannarraa gara boqaa birraatti ba'uu isaanii mana namaarra deemanii ittiin galateeffatan yookaan warra mana sanaa ittiin faarsanidha. Qonni buqqifachuu jechuun jala bultii ayyaana haaraa sanaa natti fakkaata. Jala bultiidha malee wanti buqqifatamu hin jiru? Margi wayii jira. Qonni kan jedhu wanti margi jiidhanii dhedheeraa wayii buqqifamtamee mana namaa gaafa deeman mana irratti darbatanii jara sana faarsanii wanta argatan fudhatan natti fakkaata. Kanaafuu akkasidha jechuudha. Qonni buqqifachuu jechuun gosa marga wayii kan buqqifamu. Coqorsadha moo? Coqorsa miti. Coqorsa irraati addaadha. Qonni uma jedhama. Akka naannoo keenyatti qonni uma jedhamee beekama. Garuu margittiin addaadha. Margittiin addaadha. Yeroo qabdi beektaa yeroo hundan biqiltu yeroo sana eegdee waan biqiltuufi keessaa babbareedduu marga babbareedduudha. Kan nama hawwachuu danda'udha. Miidhagina jaraallee ibsa jedhee yaada. Kanaaf keessaa marga sana filatanii jechuudha wanta hundarra bareedu. Waan akkasiin itti fakkaata. Barri kuni bara 2012 bara akkamiitu? Wanta yaadde karoora karoorfatte bara 2012 seenuuf yeroo jedhu karoora karoorfatte sana wagalamaan gaatteerta? Ngeenya. Bara 2013 dabarsiteere? Dabarsee. Waggaan kun tokko guutuun sin geenye? Tokko guutuun immoo akka hin geenye kan ga'e jira kan hin geenyes jira. Kanaafuu wanta ati karoorfatte wanti siif ta'e hin jiru jechuudha bara 2012tti. Jiras hin jirus jechuudha. Siif bara akkamii ture mee? Gaddisiisaadhaan jedhuma. Siif bara gaddisiisaa ture. 13 yoo bara akkamii ta'a jettee yaadda? Beeko gaanni immoo waan fide. Akkasumatti yeroo yaaddu garuu bara 2013 anaaf bara akkamii ta'a jettee yaadda? Bara shaggaa gaarii. Bara gaarii ta'a jettee yaadda waanuma gaarii hawwuu wayyaa waan ta'eef jechuudha. Ana barri 2012 baay'ee bara gaariidha. Kaayeffatte yookiin karoora qabattee bara 2012tti darbite karoora sana galmaan ga'attee moo 13 irraa kan darbetu jira? Kan darbees ni jira. Kanaan karoorfadhe kanneen xumurees jira jechuudha. 2013. Sadiitti dabarsite sin jira? Jira. Kanaafuu barri 2013 yoo bara akkamii ta'a jettee yaadda? Barri 2013 anaaf bara gaariidha yaada. Bara itti irree barumsa kolleetti giraajuweetu godhee biratti xumuruudha waan ta'eef baay'ee natti tola jechuudha barri 2013 maaliif waggaa lama xumureera waggaa sadaffaa keessa itti darbuufan jedha. Sana keessatti bara 2013 keessatti bara itti barumsa sun xumuruudha jechuudha anaaf gaarii. Hawwiidhaan eeggataa jechuudha. Hawwiidhaan eeggachaa jira. Barri 2012 siif bara akkamii ture? Barri 2012 anaatii fi bara gadda guddaa fi gammachuu lamaanuma isaa
jira miti fedhiin lamaan isaa itti walne jalaa rukuteedha. Keessattuu wanta karoorfatte yeroo barri haaraa dhufu waan karoorfanne miti. Wanta karoorfatte sana bara kanatti xumurattee moo sattaa nutti dabarsite? Bara kanatti bara 2012 akka nama dhuunfatti wantoonni karoorfadhe baay'een isaanii naa milkaaniiru hin jedha. Si milkaaniiru kanaafuu kan 13tti fuutee darbitu hin jiru. Kan 13tti fuudhee darbu jira. Muraasni isaa jira miti parsantii lama waan akkasii kan ta'u. Kan yeroo hanqina yeroo irraa ka'ee fuudhee gara bara 2013tiin darbu jira. Garuu parsantii 98 ol milkaa'eera jedha. Baga milkoofte 13 akkam ta'a jettee yaadda? 13 barichi bara gaarii baratti iftoominaan gammachuun wanta karoorfanne galmaan gaannu ta'a jedhu manni hawaan jira. Akkasitiin hin eegalu. Si maa ta'u? Abbaan Gadaa Booranaa amma baay'ee farka qaba maqaan isaanii eenyu? Abbaa Gadaa Booranaa kan duraanii Galatoo Hoolataati kan amma hin beeku. Abbaa Gadaa Booranaa kan amma baay'ee harka qaban maqaan isaanii eenyu? Hin beeku maqaa isaanii irraanfadheera. Dura eenyu jettee? Kan duraanii Sabbatoo Hoolotaati. Hin beekne jechuudha? Hin beeku. Beektu? Yaaduma. Hin beeku waan hin beekne akkaan ta'aa. Kisna hin jedhu malee nan beeka garuu na yaadadha. Abbaan Gadaa Booranaa amma aangoorra jira maqaan isaanii eenyudha? Maqaan isaanii Abbaa Gadaa kan Booranaati moo kan waliigalaati? Kan Booranaa kan Booranaa. Kan Booranaa hin beeku. Beekni? Hin beeku. Abbaan Gadaa Booranaa amma aangoorra jiran maqaan isaanii eenyudha? Yoon dogoggoruu baadhee Goobanaa Oolanat fakkaata. Moo kan Tuulamaa natti fakkaata inni? Kan Booranaa jedhee kan Booranaa hin beekun. Garuu kan Tuulamaa Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobanaa Oolaa jedhama isa kan Booranaa hin beeku. Abbaan Gadaa Booranaa aangoorra jiran immoo Kuraa Jaarsoo Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo jedhama. Akkas jedhamu. Qunnii buqqifachuu anis qunnii buqqifadhee nan beeka. Qunnii buqqifachuu jechuun gosa margaa adda ta'etu jira. Isa sana shamarran galgala ayyaanni boru kan jedhamu galgala isaan buqqifatu. Sirbaa deemanii sana buqqifatanii boruddoo ayyaana sanaaf shinooyee sirbuddoo deemanitti mana nama sanii irratti dadarbatanii mana nama saniidhaaf kennanii deemu jechuudha. Wanti siin deebine jira? Deebi'eera. Tole ulfaadhu walumaa gaarii. Daawwattoota keenya of ilaallee har'aaf isinii qabanne asumarratti goolabnee jirra. Turtiin waliin taasistanitti akka bohaartan akka barnoota gaarii irraa argattan abdii guddaa qabna. Dhaloonni kun dhaloota seenaa beeku dhaloota seenaa barsiisu nu haa taasisu jecha kan nagaa isinitti dhaammadhu ani Daraartuu Nagaashi gama ogummaa kaameraatiin Biraan Dajanee na waliin ture. Torban qophii biraa nagaa walitti deebinutti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.